Bakka jirtan hundumatti nagaan keenya kabajaa isiniif haa ta'u daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa Yoko Dr. Dream Health PLC fi Ethiopian Broadcasting Corporate waliin ta'uudhaan qopheessine torbanitti al tokko waa'ee fayyaa qophii nuti isiniif dhiyeessinutu jalqabe kan torban kana. Nu waliin turaan afeerraa kootii qopheessaan qophii kana ani Abdii Dingataati keessummaa qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummaan koo ala Dr. Naafiyaad Geetuuti. Dr. Naafiyaad Geetuu egaa dhiyeenya kana macaafaa inni barreesseen baay'een keessan argitaniitu akkasumas social media irratti wantoota garaagaraa waa'ee fayyaa qopheessee kan nuuf dhiyeessudha. Dr. Naafiyaad as studio Yoko Doctoritti waan argamteef guddaan si galateeffadha. Ana dhufu. Galatoomii baga nagaan eegdan. Egaan daawwattoota keenya Dr. Naafiyaad Geetuu Yuunivarsiitii Haramayaatti barsiisaadha. Hakiima waliigalaati. Egaa isaan wajjin turtii goona. Dr. egaa macaafa faaya fayyaa jettee barreessite kanarratti xiyyeeffannaarra. Hakiima biyya keenya kan Itoophiyaa waliigalatti keessumaa immoo hakiimonni Oromoo yeroo baay'ee kan isaan irratti xiyyeeffatanii mana yaalaa keessatti hojii hojjechuu, dhukkubsataa yaaluu, specialize gochuu, kilinika banachuu karaa sana qofa. Macaafa barreessiteet immoo mee maaluma si kakaasee waa'ee hakiimota biyya keenyaa fi ati immoo barreessumaaf wanti si kakaase duri social media irratti baay'ee akkasii barreessitu argina akkasumas YouTube irratti si argina mee walitti qabiiti kana. Okay. Galatoomii Abdii dhugaa jettee fayyaani waan hundumaa dursa. Kitaabni faaya fayyaa waan baay'ee of keessatti qabatee kan dhufe. Akkuma jalqaba kaasuuf yaaltee yeroo baay'ee wanti baratame tokko jira biyya keenya keessattis bakka biraattis jechuudha. Ogummaa fayyaa hakiimonni yeroo baay'ee gama hawaasa keessa galchuudhaan fayyaa hospitaala keessaa baasanii gama hawaasa keessa galchuudhaan baay'inaan wanti baratame hin jiru. Ogummaa tokko akkuma mukni biqilee damee baafatu mukadha. Fakkeenyaaf muka tokko fudhattee ilaaluu dandeessa. Muki gosa tokko damee garaagaraa baafachuu danda'a. Ogummaa keenya akka muka gaattiraatti qofa ol baasu qofa osoo hin taane damee garaagaraatti gochuu ni danda'ama. Kallattii tokko qofaan osoo hin taane kaayyoon kun guddaan kitaaba kanan barreessuuf na kakaasisi ogummaa hospitaala keessaa baasu kan jedhu. Keessumaa hakiima taatee yeroo jirtutti yeroo baay'ee almost hawaasa keessa gallee wanti hojjennu baay'inaan mul'atu. Sababa kanarraan kan ka'e kan ogummaa hospitaala keessa galchuu jedhuudhaan kan dhufne. Dhugaa jettee hawaasni keenya odeeffannoo fayyaa barbaada. Tariitii atillee ogeessa fayyaati wantoota baay'ee argaa oolta guyyaadhaa guyyaatti. Sababii odeeffannoo dhabuurraan kan ka'e hawaasni keenya waan xiqqoo yeroo inni hospitaala dhufu jira. Tariitii karaa fagoorraa deemee dhufuu danda'a. Qarshii hedduu baasee konkolaataa qabatee dhufuu danda'a. Turtii garaagaraadhaaf yeroo nuti arginu jira. Biyyoota guddatan baay'ee beekna. Tarii Google irratti yeroo baay'ee wantoonni nuti arginu afaan isaaniin barreeffamee waan jiruuf afaan Ingiliffaan odeeffannoo fayyaa argachuudhaaf rakkatan biyyoonni guddatan baay'een isaanii. Biyya keenya keessatti immoo yeroo baay'ee hawaasni keenya akkuma beeknu rakkoon afaanis waan jiruuf baay'inaan uummanni keenya hawaasni keenya baay'ina isaanii waan beeknuuf namoota hin baranne waan ta'aniif sababa kanarraan kan ka'e karaa akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaalte gama YouTube'dhaan akkasumas gama Facebook page'dhaan odeeffannoo fayyaa garaagaraa hawaasa biraan kaa'aa turreerra. Hawaasnis baay'ee jaallachuu isaanii karaa garaagaraatiin nu mirkaneessaa turaniiru. Kanarraa ka'uun faayi fayyaa miidhagina fayyaa keenyaati. Maqaa masaaraa yookaan faayi miidhagina fayyaa keenya jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e wanta dursa kennamuu qabuuf dursa alaan kan jedhuun kan kaa'e. Dhaadannoo kitaaba keenya tariitii yoo hin dhageenye afaan keenyaan fayyaa keenya jedha. Jalqaba gaafa laallu medicine is an art itself jennee baran. Aartiidha fayyaa mataa isaatii. Kanaaf fayyaa gama aartiitti finnee uummata keenya ittiin barsiisu kan jedhu. Odeeffannoo fayyaa argachuun kun health information dissemination akkam ammam akka hawaasa irratti miidhaa qabu waan argineef miidhaa yeroo jedhutti ammam akka hawaasa keenya irratti
hubannoo ga'aa kennuu akka danda'u waan argineef sababa kanarraa kan ka'e kitaaba kana barreessuudhaaf kan dhufa kaase. Kanaaf faayi fayyaa miidhagina fayyaa keenyaan faaya fayyaa keenyaan afaayamu kan jedhu afaan keenyaan fayyaa keenya jennee dhufne jechuudha waa'ee kanarratti. Waaw. Baay'ee kontentii isaa gaafan ilaalusi macaafni kun at least namoonni keenya afaan isaaniitiin waa'ee fayyaa isaanii keessa lixanii waan baay'ee yoo beekuu baatan illee wanta common jedhamu beekuudhaaf akka inni fayyadu argeera. Akka tinaan jette warri adii yookaan warri Ingiliffaa barate mallattoo wayii yoo itti dhaga'ame fiigee dhaqee Googilii keessa gasheetii maali kun jedhee gaafatee ilaala. Even qoricha fudhatanii manatti galanii hakiimi isaanii itti himee isa amanuu dadhabanii yookaan immoo isa confirm gochuu barbaadanii waa'ee qoricha sanaa dubbisanii side effect isaa ilaalanii kan isaanii qoricha sana liqimsan akkasumas mallattootti dhaga'ame wayii yoo jiraate maal ta'uu danda'a wanti kun jedhanii ilaalanii kan isaan gara mana yaalaa deeman beeku jechuudha waa'ee fayyaa isaanii waa argatu. Macaafni kun TP sana afaan Oromootiin kenna jedheetan yaada. Egaa mata dureen isaa faaya fayyaa yookaan miidhagina fayyaa keenyaa jennee kaasnenna. Mee fayyaa keenya gaafa jennu dursa laachuufii qabna. Waan hundumaarra kan nu laachuufii qabnu fayyaa keenyaaf dursa laachuu qabna malee waan biraatiif dursa laachuu hin qabnu jennenna. Mee waa'ee fayyaa muraasa nutti hime. Fayyaan keenya nuuf maal keenya? Dhugaa jettee tariitii jecha tokko duwwaasii dubbisuu hin danda'a. Kitaaba keenya gara dhumaarratti cover page gara dhumaarratti gabaabsee wanta hin kaa'e tokko jira. Akkuma qaroomni namaaf haalli jireenya namaaf fooyya'aa deemu wantoonni garaagaraa fayyaa namaa miidhanis guyyaa guyyaan dabalaa dhufaa jiru. Uumaan keenya qaama keenya fayyaatti bareechee erga nu uume of eeggannoo fayyaa qaama keenyaaf gochuun dirqama jiraachuu keenyaati. Fayyaa yoo qabaatan malee ba'anii galuu hin danda'amu. Fayyaa yoo qabaatan malee hojjetanii duroomuu hin danda'amu. Kanaaf wantoota dursa kennamuu qabuuf dursa kennuun baay'ee barbaachisaadha. Fayyaan keenya konkolaachisaa keenya yoo ta'u qabeenyiif duroominni immoo imaltoota konkolaataan fayyaan keessa taa'ee konkolaachisaa jiranidha. Asirratti waan baay'ee argina. Mootora jiraachuu keenya jechuu dandeenya salphaadhumatti. Akka asirratti kaasuuf yaali fayyaan keenya konkolaachisaa keenya. Konkolaachisaa yoo jiraate malee konkolaataan mataa isaan deemuu hin danda'u. Imaltoonni keessa jiru. Imaltoonni kunniin duroomina, qabeenya, wantoota garaagaraa ta'uu danda'u. Kanaaf wanta dursa kennamu dursa laachuu qabna kan jedhu duraan kan ka'edha. Faaya fayyaa qabna yeroo dhufnu. Maaliif an fayyaa ta'ee jennaan maatiin koo fayyaa ta'u. Ani fayyaa ta'ee jennaan ollaan koo fayyaa ta'u. Ani fayyaa ta'ee jennaan hawaasni fayyaa ta'a. Biyyi fayyaa ta'a. Ardiin fayyaa taati. Addunyaan nagaa taati jechuudha. Fakkeenyaaf dhibee kooviidii fudhattee ilaaluu dandeessa. Utuu jalqaba haalatti isaa xiyyeeffate nama tokkorraa kan ka'e bakka tokkoo ka'e addunyaa kana guutummaa waliin ga'e jechuudha. Kanaaf fayyaan dhuunfaa kootii fayyaa biyyaati. Kallattii garaagaraa ikonomikaalis karaa poolitikaas karaa garaagaraas deemnee kaasuu dandeenya yeroo nu malee. Kanaaf fayyaa keenyaaf dursa alaannu kan jedhurraa kan ka'e kitaaba kana keessatti waan baay'ee kaasuuf yaala amma dandeenye tarii gara boodaatti waa'ee qabiyyee isaa kaafnee wajjin haasa'uu dandeenya. Kanaaf fayyaan dursaa kennamuuf kan jedhu. Baay'ee namatti tola. Gara qabiyyee macaafa kanaatti tun seeniin dura hakiimonni barreeffama gaafa barreessinu yookaan akka namni biraan hin dubbisnetti yookaan koodii mataa keenyaa waan fayyadamnu wayii gooneeti waa barreessina jalqaba qubee jalqabaa barreessinee jenna lakkoofsa wayii argamaa achi booddee keessumaa qoricha gaafa barreessinu. Qubee afaan Oromoo akkaataa itti barreessiteesi akkasumas konseptii waa tokko ibsuudhaaf akkaataa itti barreessite akka itti hakiimii barreessuun fakkaatu. Maali kun? Egaa takka dandeettiin tokko karaa ogummaa qofa miti akkasumaan kan argattus jira. Uumaan yeroo dandeettii tokko si badhaasus jira. Waan akka soosamaa fa'aa barreessuun yaala.
ogummaa biraatiin jechuudha. Kan baradhee argadhe osoo hin taane akkasumas immoo gama aartii bo'aa aartii kanatti illee nan xiyyeeffadha. Maariifi hawaasni akka hawwachuu danda'uuf. Amma jalqaba kitaaba kana keessatti dhukkubii kana akkas jedhee jalqabu. Namni jalqaba gaafa kitaaba ilaalu iddoowwan ilaala. Itti tolaan baay'ee ilaala waan ta'eef hawaasa keenya bohaarsaa hawaasa keenya bashannansiisaa akkasumas hawaasa keenya sammuu isaanii keessa waa keenye barsiisuu kan jedhu. Maaliif yaa'u nama keenya beekta baay'inaan. Namni keenya baay'inaan wanta dursa kennamu qabu dursa hin kennu. Iddoon oolu baay'inaan waan. YouTube keenya ilaaluun gaadha kanaaf. Dhugaa jettee namni keenya yeroo baay'ee qoosaa waan akkasii yookiin waan biraa yoo ta'e baay'inaan ilaaluutti ariifata. Waanuma malli ilaaluutti qoosaan gaariidha. Tarii wantoonni tokko tarii namoonni baay'eenis namoota arrabsuun kan beekaman jiraachuu danda'u namoonni baay'een. Gama fayyaa YouTube illee ilaaltee gama waan baay'ee argaa jirra. Atis illee YouTube illee nan argaa. Anis YouTube gama kiyyaan qaba. Namoonni waan isaan irratti xiyyeeffatan waan beeknuuf nama ammoo tokko ofitti harkisuudhaaf kan jedhurraa kan jedhan qabne. So qubeensaas haalli itti barreeffamasaas articulationii yookaan immoo akkaataa itti flow'n ittiin deemusi baay'ee namatti tola. Guddina afaan Oromoo keessatti illee waa tokko kaa'uu danda'a jechuudha. Macaafa kana jalqaba gaafan arganii maal yaade so biyyoota kanneen akka Jarmanii yoo fudhatte meedisiniin afaan isaaniitiin baratu. Of course. Chaayinaa yoo fudhatte ogummaa fayyaa afaan isaaniitiin baratu. Raashiyaa yoo fudhatte afaan isaaniitiin baratu. So afaan Oromootti deebisuun baay'ee nama rakkisa jedhu hakiimonni keenya yeroo baay'ee yeroo isaan kana complain. Even interviewdhaaf waamne illee afaan Oromootti deebisuun baay'ee na rakkisa hin dhufu jedhan yeroo isaan na didan illee ni jira. Barumsuma meedisinii afaan Oromootti deebisnee barsiisuu dandeenya laata jedheetanii yaade gaafa macaafa kana dubbise. Dhugaa kee jettee rakkoon keenya illee dabalatee kanaan dura maal ture almost waggaa sadiif waan social media irra hojjechaa tureef jalqaba irratti challenge baay'ee qaba actually afaan meedikaalaa afaan Oromootti kanii hawaasni akka hubatu yookiin namni akka hubatu gochuun xiqqoo ulfaachuu danda'a garuu wanti hin taane hin jiru. Warumti Jarman kun illee kan deebisan afaanuma jalqaba barreeffama Ingiliffaarraati. Maaliif yeroo baay'ee maallaa dhukkubsataa yoo ilaaltette waan tokko hin taajjabna takka illee ofirraa kaasee jalqaba ofirraa kaasee waan baruuf sitti barbaade. Dhukkubsataan tokko dhukkubsataa sirriitti baruu barbaada. Garuu gamoo ogeessa fayyaatiin ammam afaan isaatti hiiknee dhukkubsataadha dhukkubasaa ibsuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma waan tokko si kaasamna. Dhukkubni kalee sababii yookiin cirrachi kalee bishaan gaa dhuguu dhiisuurraan ni dhufa jenna. Akkamitti jedhee si gaafata. Dirqama baatu fiizooloojii isaa ibsuu fi qabdaa jechuudha. Afaan isaatti hiikte malee afaan meedikaala termii meedikaala yoo fayyadamte ammas maal jettees jechuu danda'a. Isaaf waan ta'eef namni tokko namni meedikaala kan ta'e tokko jechuudha. Kanaaf afaan keenyatti deebisuu wanti nutti ulfaatu hin jiru. Tarii gara fuulduraatti ministeera barnootaa wajjin illee haasa'uu hin danda'ama. Gama barnoota fayyaa akka kaarukulamii tokkotti dhiyeessuu irratti jechuudha. Irratti hojjetamuu qaba. Kanaaf afaan keenya tubarannee afaan keenya afaan saba guddaa waan ta'eef waan ittiin afaan Oromootti yoo eegnes immoo wanta ganatti ulfaatu hin qabu. Afaan Oromoottis meedisinii deebisnee higher levelii amma PhD'ttis barsiisuu hin dandeenya. Sun immoo addunyaan mother tongue yookaan immoo afaan dhalootaatiin barachuun hammam namni dandeettii isaa baasee itti fayyadamuu akka danda'u Jarmanoonni hakiimonni Jarmanoota hakiimonni biyya Chaayinaa argisiisaniiru. So afaan mother tongue isaanii dhalootaa isaaniitiin baratanii guddina afaan isaaniitiifis contribute gochaa garuu dandeettii isaaniis immoo express godhanii sirriitti ittiin hojjetaniiru sanas gochuu hin dandeenya. Egaan daawwattoota keenya waan nu daawwachaa jirtaniif galata guddaa qabdu kan daawwachaa jirtan sagantaa Yooko Dooktar 724 gaaffii yoo qabaattan 724 irratti bilbiltanii hakiimota keessan dubbisuu dandeessu. Dooktar Naafiyaad Geetuu waliin jira boqonnaa muraasa fudhannee walitti deebina. Turtii muraasa booddee wal argina.